Anjir kumaan namaraa torbaddati. Ijoollee kanatti qolloftee deemuu miti ganta dhaquu dandeessu. Ati ijoollee kana dhiiftee deemte jennaan inni siin fannisa. Azuraan maraatee amma maraatee. Akkaan gartee dhugaadhaan fannisu sammuu barbaadatti. Amma deemi fannisiree deemi. Astaghfirullahi laazim. Saal qaama kee kana diimeekee diimeekee. Reemu takka qofa isa qabalee kana sitti. Amaan gubbaatii deemsa maal taate sirkuba. Qabalaa takka qofa akka gurusi diimatee akka kan akka fuudhee duubatti deebisee lukatan qabee lamaas hidhee teessa mana mana isa. Akkasitti furmaata bee. Furmaata. Madaamu narratti jaalattee masaanu madaamu narratti baafattee masaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunu daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa. Har'aan tana yaadannootti nan bisne gadhiin gaddaan inni deema jee eega guyyaa sanii mana kanaa gadi hin baane asuma deemu jira. Har'aan tana khayyati kuteenni deeme jeeti nan saanta hajifadhee gabbehe har'a waan itti nan beellee qabuleedha dhukkeen irraa kaase dhayitana dheeni karaa kanarratti dakasan na buuse itti aramni oriyaan itti dhuftu maaltu siin dakalee haatii biyyaa jeeni saniifuu oomu hundaafuu qaamni kun hundi jiruu nan jiru uleedhaan nu daareesse yoona raadiyoon jeenna irraa siin deemu ellaanuu dhalaa namatti dubartii biraa namatti dhaadachaa mana kana keessaa suphulii jiraachuu hin danda'amu. Ani yoon siraan deemaanii khalaas ilmaan kee haatti bitadhu asii guddistu wanaatti siraa deemuu hin jenne natti dhiisu ifiin irraa ittiin bahu hedduu rakkoorra naan jira. Nama ifumaa sodaadheetiin jira maaliif hulaanatti qollofee qulfii keessaa fudhatee harka qabatee hulaa dura taa'u jira. Ammoo osoo inni quban hin qabneen viidiyoo kaadhee maruutti jira. Naquba qabaadhaan isin maaliif ellaanu namni tokko deemee fuudhii yoo jettee siraachi deemee fuudhee rakkoo hin qabu. Siraachi deemeetis hin fuudhu. Asii sibiran taa'u dhufee dhalaa namatti dhaadachuu dubartii biraa yoon fadha samii waliin lixa silaa isuma harkadhee namuu teessan mara dhiirallee taate dubartiillee taate teessan mara dhaabalaadha. Haati manaa keessan yoo dhiira biraa isinitti dhaadde abbaan fadhee hin danda'u hedduu rakkin irraan jira. Barbaachisuudha fayyaaf nukkaatti jira amma ilaabanii jira. Maal asoo jirtan? Wanta kaasootti hin taa'amu. Maal barbaaddan? Wanta kan barbaadu. Namaa barbaaduun fakkaata. Maal godhu jirtu? Wanta kan warri hin jiru taa'utti jira maaliin godhu jirtu? Eenyu jaasu? Ifumaanii naasoo gaa. Eenyu hojii naasoo? Viidiyoo marii jirtaa? Viidiyoo marii jiru. Viidiyoo marii hin jenne mana kana nama gabboon dhorkitee kophaa mana keessan neeyite ibiita feetee hojiin deemtee shirshirii deemtamu akkam alleen oromoo rakkootti yaanaa jirtu jeetiin maru jira viidiyoo maal deemii fuudhi isin jenne asii immoo guyyaa meeqa guutuu hidhaa mana kana keessan taa'ame. Laal bakka kana sittiin xiqqeessemma. Maal xiqqeesse? Sii huntumne. Waan xiqqeesse. Daandii gubbaadhaame sii huntumne. Takkittumaan akkana akka balan dirgimsi godhee wal si deebise malee. Sittiin xiqqeesse. Maa barbaaddaree maal? Kana laal waan ati of keessaa gagguurte eenyu sii guddisa? Ati kophaayyaa keessaa gagguurre waliin keessaa gagguurre. Waliin keessaa gagguurre. Ati kadeemee bashannanu kun maal? Wallaan waan ati keessaa gagguurte eenyu sii guddisa? Ati eenyu sii guddisa hoggaa deemtee? Eenyu sii guddisa? Ati hoggaa deemtee bashannanu. Siif keessaa gagguurre. Ati maal goote hoggaa sana? Jaayiba qabdaa qabate. Viidiyoo maruu miti. Ni maraa miti. Viidiyoo maruu miti. Mana kana keessa uriyaan qabu waan hin fadheen mara. Viidiyoo. Deemtee bashannantame. Laal viidiyoo dhibba takka mare. Namni hanqan takka waan godhu jiru. Namni maal sugaa silaalle namni hoggaa maal naan jenii bitatee waan fadheef hin dalaga duraanuu maraatee jirta. Niin deema jettee ifin sobin. Akkamittiin ibsoof? Ifin sobin. Ifi deemtee tafeetee jimba shannantaa ani taa'atiin ilmaan guddisasaa. Hayyama kiyyaa malee dukkana hadheexeef deemuu dandeessu. Chittimee. Atoo immoo bakka hin barbaadde deemtee tafee hin barbaadde wajjin bashannanta. Waa'ee kiyya nan gaafatan. Waa'ee kiyya nan gaafatan maaf hin gaafatan waa'ee kiyya nan gaafatan maal? Walaansi bulcheen haabatillee walqixa wal bulchina. Walaansi bulcheen siin bulchaanis. Waan nuti. Yoo ati na bulchite gamee mana kana gabbee. Waanuma takka bitachuuf balbala kana gabbee. Haarisa nu taate laanu nuti gochuufte mana kana keessa guyyaa gadi guutuu gadi hin baane mana irraa barbaadare. Mana irraa barbaadare. Ati kadeemtee bittee hin feetu bashannantu kun maal? Yaaddoo rasin jiru kutetteeti shaantaa qabattee kanarra ijoollee ulaatti naa qollofte. Itti guddaatu sin jaa asii guddistu maal barbaaddas? Saada wanta akkasitti maal? Wanta kanatti ijoollee kanarra booda ijoollee kanatti qolloftee biraa deemuu miti ganta dhaquu dandeessu. Sitti meetiin jira. Ati yoo? Ati abbaa miti ijoollee? An dhiira bara. Ati dhiira taatu dhiirti karaa fiintee dhalaa jala adeemtu haati teessee haa gurguddifteeni. Bikka ati deemuun dhabeetu baati. Hoggaa isii intala abbaa qabdi intala maaroo teessee teessee natti dhaabattu san. Beeraa dhufee sitti haasee. Maal beerumaan natti haasu ani sammuun qabu.
Ammaraataa dhaqanii suudii deemuuf ijoolleetti jedhiisan. Maraataa taanaanu manatti ijoollee dhiisan tala jedhu deddeemuutu hin jirtu fayyaa qabda. Tun jaalala bara. Tun jaalala isaa tijalleen jibbinsa keeti akkamirraa laalta. Jibbinsa keeti. Ana yoo jibbite ijoollee tana dhiiftee deemta. Ati na jibbinaan deemtee anillee dhiisan deemaree. Ijoollee tana kamiin godha gosa? Ijoollee kamiin godha galfadhu gaawwarani qabdaamne warra keessan asii guddisa asii guddisa. Haadha abbaa kan qabda moo kan bira galfadhu asii guddisanii amma atti fuudhu asii guddistu. Jidduu baateera ijoolleen tun. Anaaf jidduu baateera. Isilleen haadhani taatee bibir jaarsiteetimi. Isilleen haadhani taatee ati namaati. Balbala kana gabbee ana laaltaati. Maal goota bineesa? Abooti ammee huudhamaan maal gooti wanta kana godhuu hin dandeessu. Akkana qabdee. Anaa miti namni ati itti taphatu. Haadha manaatiif na qabda malee waan tokko dha kiyya qabdee na keessaa kutuu mirgallee hin qabdullee illee hin dandeessullee. Hayyee amma booda bakka tana gabbee. Amma booda ati gabbaanaan gadumaan bahee. Bakka tana gabbee na laalta. Halas gaatilleen situu nama hawaa kana banaadhii si deeme kan gadi hin baane garta gaa miila kan hin qabaame banaadhii si deeme kan gadi hin baane. Hala luka hidheetiin si qaabee kaddoon. Dura fi dhiya kaase namni dura. Harka kan akka fuudhee duubatti deebiseetiin luka tana qabee lamaan si hidhee teessa mana mana isa. Akkasitti furmaata bee. Akkasitti furmaata si fida. Akkama. Walgummaa dhiisatti. Hiiteen akkayaan furmaata hin qabdu bar. Laal ansi dadhabeetiin jira. Yeroo takka kaatee deemta. Yeroo takka ana alatti ariita. Ati maal isa? Amma naa lafa deemu maaltu ma dhalaa jala si oofeeti. Dhalaa jala si oofeeti. Eeywa. Deemteeti waan waliin dalayne maxaamarraa fi mana nyaataarra dhalaa shirgoota an taayetiin ilmaan asii maal khaddamaatan na seeteen. Jeetti tanu fudhatan yoo. Khaddamaatan na seeteen. Deem maallaqa san guutuu deebisi deem maallaqa jiran deebisa fedhaa deebisu fedhaa dhiisu nan naqoon. Fidi maallaqa akkasi maxaama wanni irra nyaamanii maqarraa deebisan hin hafan. Jallisi. Qabbe faakkeetti mana keessa taa'e. Dubbiin barbaada. Ati teenya nani maanta. Ayita. Maa dubbis barbaadu. Yeroo maaliif dubbiin kadhatte? Ana dubbis kadhatte. Dubbii mana kadhatte. Ana dubbis kadhatte moo ati dubbiin kadhatte maa. Ayyoonni fuudhee maal rakkoo jira? Rakkoo jira. Siisin jibbinee siisin jaalatiin fuudhi deemiire. Maa mana kana keessa naasoo hortare deemi fuudhi sin jeema qaba. Dhaggeeffadhu akkuma kanaan dura sin jee hanqa xiqqoo akkasii miidhuu hin barbaadu. Callisii taa'i. Sumatti ilmaa oran. Amma ijoollee tana dhiittee abadan deemuu nu dandeenya. Ati deemuu baannaan ani sin deemu. Ati deemnaan nu manti. Ati deemuu baannaan mana kana keessa walumaan tatta'e. Ati uraa kana bara dhiittee gabbaanaan nu manti. Ati sooda gowwaan na ta'eessati. Bikkas deemtu hunda qubaan qaba akkas suutii deemuu deemtu illee ni beekan. Suutii? Ijoollee teessa dhiise si'eessa dhiise. Maana duraan maana mana raa qabdaa ijoollee teessa dhiise hoggaa hamaxaa mara deemtu kan ijoollee keetti yaadu jirta. Akkamitti maaliif hin yaadne? Silaa yaadee ilmaan kanaa fi waa godhee biyya namaa keessaa galleetta malee nama maxaafan hin deemtu. Sammuu ta'e dhaba sanuu. Maraa ooltee wanti takka wallee tana gootu hin jirtu. Islaan maal sii godha namni maal naan jedhe bitatee maal akkan na bulchita. Akkan na bulchita bee hayyee gaa wallaallaan. Kana kanatti keessaa walitti uree si bulcha. Hayyee wallaallaan. Nagaan teessu ta'a. Hayyee deemgaa kan hin deemne ilaalta. Kan dhaabsi maal kanuma? Hin dhaabsu viidiyoo ammallee ni waraabu ni wara. Mana kiyya keessaan jira gadi hin been jettee yookaan mana kana keessa mirgaan qaban. Waan hin faree malee waan hin fedhe dhiisu. Tashaaraara na deddeebistee karaa tiksi na deddeebistee sun sitti xiqqaatteeti asitti ulee qabattee ni jedhuttee karaa mana irratti miree kun duraan taa'u jiru hin deeme. Asuma gabba isaa kana laata. Ayoo haati ulaa banaa dhiisnaa miilli natti jiraa meeni. Ati akkamiin si godhatati? Ati akkamiin si godha dura? Akkamiin si godha? Ati akkamiin si godha? Akkas si godha naa hin dadhabee bara. Ati akkas si godha naaf hin jiru. Silaa ati nagayaan akka dubartiin abbaa manaa qabatuun na qabatte. Andi gabbeetti sirratti fuudhuu barbaada. Afaan sakaa jedhaare. Fuudhi sin jaamma si dhoorkee ani sun. Ifuma bakka nu gubbaa na deemu ita malee. Deemu fuudhire. Eessa harkeetiin fuudhu? Eessa harkeetiin bikka sin jirtu baafadhu deemu fuudhu haa. Waan ati taate beekani maaltu dhuftu sitti kan. Maali waan nante maali? Waan nante maali? Waan ati taate beekani namni akkasitti hin kan. Sila ati nagaan no jiraatte akka namaan nu bulchu jiraatte abbaa bareetu. Ati basi. Ati maqaan aballeessi. Ati kana. Si maqaan aballeessi. Numa as keessatti abbaan naa kanneettee raguma finkita. Deemsa biraa barbaada dhufuu dhimma si ilaalla. Silaalmaa fuutee diimte. Asii mataa gara nu galchuu malee waan fuudhinsaa qabda. Amma deemuudhaan raaban dukkaa dhaqeetu waabtachuu deemanii. Dukkaana? Maali dukkaana maal barbaadda? Maal barbaadda? Waan namni barbaadan barbaada dhaqaan hin bitadhate. Maal barbaadda siif hin bitaa?
Naan biti kan fiigu miilan hin Nah, qabu anak jedhee sibit. bitadha. Nasi bita bas. Balto sampai bas. Mana kan cerita nih? Bas. Baaltoo kiyyaa maasii gagabbeeti waa bitadhee deebi'eesi. Deemu akkam maaf hin baasa Babat baaltoo. lutai mana kan? Balto bas. Bas balto. Baaltoo maasii gooti baaltoo wani gadumaan baaree yeroo keessaa dhuftee. Heh? Kanaatu gabbuuna dhoor keessatti Mah balto malee bata. eenyu bahee. Balto malee bata. Waan mana beeku jira. Atuu mannaan jiru takkee jirta. Cuman kau isi berat. Na qo'isitee jirtaa misirritti na qo'isitee jirtaa. Kan balto kan. Baaltoo furiillee jirillee fi dhufuteetu godillee darben baaltoon gabbuuna dhoor fitu na gubbaa jidee bammaan darbe. Deem kakara deemtu taatee baatee jirti bakka deem barbaada dhufa. Bisa bat. Isi seelaa qabnaan aaree isiinatti ba'ullee hin dandeessu. An intala Waa warri isaanis godhe ati dhufteeti asitti narraa baata. intala di mata kan kamu. Dhimma irraa kan qabdu. Dhimma narraa qabdaa si beeku. Di masih lain kamu. Dhimma narraa hin qabdu. Eh. Waan biintaatu dhabnaa namni akka biinfaluu dhabe akka biinteene taa'aa jira. Oke. An intala. Deemte zoorte yoo ta'e Intala seera arkanaan afuranneen fuudhu. Lan intala arkanaan fuudhu. Dhabnaa na'u dhiisu. walumaanuu sinaa fuudhu deema wal fuudhaa feetan. Fuudhamtuu fuudhalee deemtu. Maaltu nu fuudhu? Maatiin beekaan isin Akka fuudhu. barbaadan irra yoo feetanallee dhayi mana kana gabbaa'uun qofti ni jiru. An silleen dha'u silleen arrabsu. Ayo. Waan isin arrabsu Maal hin arrabsoota qabu. kayoon dhiifte? Ammaan isaa kan inni gubbaadha mana Cufa gubbaate. gubbaadha. Cufu kana bara kana maa sigeete kana maal maal sigeete. Indaa inni dhiisi mee kameera kana mallaqa yaabbite kan dalagadhee fi bitadhee. Kusi waan keetiin hin binne. Gadhiisee. Gara sibiilaa kan hin Kara sibiilaatiin danda'e ka eenyu si dhoorke. Eenyu harkas qabanii jirani mee? Mee maaltu harkas qabee jira dha kara sibiilaatiin kara feeteenu. Ati kamiin si godhe qoye? Akkina gootu deemtee fuuta akkina gootu. Akkas barbaaddee akkina gootu deemtee fuuta. Nama si qabuuf fuudha. Anaa fi fuudha kata maaltu walitti hidhe? Najjaartee fitte magaalaa tana guutuu najjaartee fitte. Anaa sitti ijaare? Abbaa mucattiin illee si dhasiitu najjaare dhagee. Mee duree waan siitu najjaare jechuu dura mee achi deebi'anii kun nama akkamii maali yaada sirriirraan jira mukhaalaxarraan jira jii dura ibga baaggamii mataa ka'e ilaalet dura. Sirriirraan jira. Kanaaf ilaalee Indoo gorre. Iddoo gongorreessa Iddoo. nama sirriirra jira abbummaan fadheewu namatti garagalchuu hin danda'u. Ibii kana deemtee nama garagalcha namni nama garagalchuu danda'a. Ati amma isa silaa bakkee si fiibisu. Kot, sada kot deebi kot. Abbaan dhiisi dukkaanatti hin deemee deemaa nu dhiisi yaa Kana kana deemani. akkamitti hin deemane Kana deemani dukkaan. amma nu achi deemee yoo nu dhiisi Ol deebi. Ol deebi. Ifin dhayin. amma ati mana kana keessatti na hidhuu feeteeti mii Dhayin. Si hidhuu fedha baatee ta'e. Xiqqoo takka laal bakka tanaa gabboon hin deebisu bakka tanaa. Bakkuma tanaa. karaa boobboollee bikkoota naaf gaasumaan taa'u karaa tokkos taanaan tee boobboos mana fincaa'ee keessatti naaf Mana fincaanii seenuu dandeessa. laa achillee seenuu hin danda'u karaa achillee hin seenu asumatti deemu boobboollee naaf Nyaata ijoolleedhaa godhuu nyaata ijoollee. laa nyaata ijoollee godhuuf hin danda'u mana fincaa'ee illee seenuu hin deemu boobboo naaf ana asumaan ta'a Callisi teessu. asin deemu achiin deemu asumaan ta'a bikka tanaa illee hin ka'u deemu boobboos naaf Anis asumaan ta'a. Balbala taa'etti dura taa'etti maal asumaan si eega. Hojii isin dhaqu waan tokkollee hin hojjetu. Biraa waa hojjetu jirta hojjetullee maal nu goota nuti Atillee hin hojjetu. nuti hojjetullee maal nu godhu jirta Atillee hin hojjetu. Wooma nama maxaa mageessisuu dhabdee namni si jibbee manatti haftamaa. Nyaata fudhattee kararra kana naa fi kanatti. Ati maraatuma fayyisee. Maraatuma. Maraatu si fakkaata asin maraataa bara asin fayyaa hin qabne bara. Ani Maraatu fayyaa fayyaa. nagaa hin qaba namni fannasu deemu isin fannisa jee hono mana gubbubbee dhaabbatu asin Ifannisuudha maraataa. ilmaan kana dhiiftee biraa deemurra. Yoo ati ilmaan ijoollee kana dhiiftee biraa deemte isin fannisaa. Amma deemi fannisiree deeme. Astaghfirullahi laazim. Hai. Gabrittiin teessee ilmaan si guddifti ati shirrii kara siin fee. Laal qaama kee kana diimeekee bitifita diimeekee. Reemu takka qofa isa qabalee kana sitti. Afaan gubbaatii deemsa maal taate si dhukkuba. Qabalaa takka qofa akka guruu si diimatee mi? Hooma ajaa'ibaati immoo. Lakkuma bulluu waa hunda agarra. Raatuu gabbaanee yookaan dhalaa ala zooranii dhufanii saadha mana irratti aara baantanas arruma agarreen. Aaruma tokko si waan sibban qabu. Aarii tokko waan sibban qabu. Maaltu as kaayeree jedhee. Maaru maatiitu si oofa. Maa deemte kana maatiin dalagan. Maaltu si oofa? Eessa dhoofan? Aarii takka waan sibban qabu. Eessa Waarii deemu sitti fakka aarii deemu sitti jiru qabu. magaalaan dhaqachuu deeman. Dhaqani. Eessaan deeman? Waan sitti aarees takka hin qabu. Aarii takka asirraa hin qabu.
Niin deema jettee shaantaa kararra naa shorroyste. Ijoollee mana dhiiftee. Akkam yaadda sammuu ta'etu. Akkuma itti yaadsan Ijoollee tun bar sirraa argamtee gudeeda keenya irraa baateera. ati sirraan argamne Gudeeda kiyyaa fi keetii irraa baateera. Malee eenyu qabdi? malee waan qabdu Eenyu si guddisa? jaartiteeti naa guddisa gaawwa gurguddotte ijoolleen tiyyimaan Akka ayyadaan guddisuu barbaadde? waa jaartiteetiin si jaalannaa ilmaan katillee siif jaalatti Ati eessa dheeteeti? ati eessa dheeteeti maaf si geebi kanaan dhaquna Ati dirqumaan nama raachuu barbaaddeeti. as duraan maraate amma Akkaan maraate hin gartee dhugaadhaan hin fannisu garteemi? Akkaan dhugaan hin fannisu sammuu barbaaddeeti gabaabaa. maal fannifta Akkaan hin fannisu. Ati ijoollee kana dhiiftee deemte jennaan hin fannisa. maal hin fannifta Dhugaa sitti mala. Bakkoota naa gabbeessaa ganaa laawwaterra. karaa qulfii keessatti deebisiree wani qulfii fuutee hidhattee olii gadi deemaa oltu hojjiirtu Adabadhu yoo ta'e taa'e. amma taa'utti hin jiraa dhaabbachuutti hin jiraanii Callisi taa'e. Sintu qol. qulfii naa kan ni deema Ati nagaan teenyaan asitti. intalti baatee jirti jedhi fiigi deemu kana isiidha Ati nagaan teenyaan quba kiyya sitti hin buusamu. Ayyoo. Si galee? Nagalee. Daawwattoota fi hordoftoota kiyya duraan ammoo deemumaa fi ta'ee deebisee jira. Ammaa ta'u ijoollee tallee dhiisee deemuu garaan hin danda'u uumuu hundaaf ammoo lubbuutu jirsi ta'eetiin jira. Inni deebayyuu lakin dhiisuu waan irraa deemu jeenis waan irraa deemu jeenis naqaa hin deemu sarmaafu waan godhus hin beeku. Garuu inni mooraa kanaa deebi'aa ammaa ijoollee biyya gurguddeetu waan deemu malee mana kana keessa taa'ee ammoo isa wajjin akkana akka ta'u qabatanii hin danda'uun isin jaa deemus jalaa hin bahu taa'us jalaa hin bahu uumaan jiru hin beeku ammallee walitti isin erga hin dhiisu viidiyoo tani cufiyyeeti akkana qabna godhu jira viidiyoo bittiin itti dhiisuus akka illee hin jirtu sarmaafuu uumaan jiru hin beeku na cinaa dhaabbadhaa na jajjabeessaadhaan isin jaa isinmaatutu maatii kiyya isaanumaatu obboleeyyin kiyya kunoo mana keessatti amma faanaa'uu hidhe gabba'uun hin jiru. Inni dhagaa beekaa calju waan hin haasoo kana hundaa'u waldii beemmatanii hin dhiisu kunoo ulanatti qollafee guyyaa sadii guutuu asuma waliin tattaa'u jira. Intala dhabnaa aara intalaa natti as deebi'ee natti bu'u jira. Maaliif ana waan isa roorkee deemee yoo fuudhu danda'e asii magaalaa na ijaaree ana kan godhee magaalaa isitti ijaaruu danda'a. Danda'ee akka nama fuudhee deemee narraa achi ba'ee fuudhu jennaan akka jamaatti deemee fuudhu asuma onni nu dhaabu jira. Waa'ee godhaadhaan isin jaa inni kanaa dhaabbadha. Assalaamu alaikum.